Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota lammiishootuuf nageenya waaqayyoo bakka jirtan hundatti sana qaqqabu jecha har'a viidiyoo qashtii takka qabadhe isinii dhiyaadheeraa innis maal yoo jettanii garaagarummaa Creative Commons laayisensii fi YouTube Standard laayisensii jechuudha. Laayisensii gosa lamatu YouTube irra jira. Inni jalqabaa Creative Commons kan jedhamudha. Inni lammaffaa immoo Standard laayisensii jedhama jechuudha. Kanaafuu har'a garaagarummaa Creative Commons fi YouTube Standard laayisensii kana ilaalla jechuudha. Na hordofaan affeerraa kiyyaa online irraati yookiin YouTube irraati viidiyoo nama buusne akkan keenyaatti irra deebinee feenee fayyadamuu dandeenya. Hin dandeenya yoo maal ta'e yoo viidiyoon sun jalqaba gaafa gadhiifamu Creative Commons ta'ee gadhiifameera yoo ta'e ni dandeenya jechuudha. Garuu viidiyoo nama daawunlood goone yookiin immoo qilleensa irraa buusne yookiin immoo YouTube irraa buusne akkan keenyaatti fayyadamuu hin dandeenyu yoo maal ta'e yoo viidiyoon sun YouTube Standard License oolfameera ta'e jechuudha. Yeroo baay'ee nan argaa namoonni maal godhu isinitti fakkaata YouTube irraati viidiyoo namaa sirba namaa diraamaa kana maal kana YouTube irraa buusanii yeroo isaan deebisanii fe'anii akka isaanitti fayyadamantu jira jechuudha. View baay'ee argachuu danda'u, comment baay'ee argachuu danda'u, subscriber baay'ee argachuu danda'u. Garuu kun waan tokko isaaniin fayyadu jechuudha. Maaliif hin fayyadu yoo jettanii view baay'ee waan argannetti fakkaata, subscriber baay'ee waan argannetti fakkaata malee dhumarratti gaafa monetize gochisiisuuf jettanii YouTube'n hin adaba yookiin immoo monetize hin gochisiisu. Haga YouTube'n keessa monetize hin taanetti dhimma keessa qabaachuu dhabuu danda'a. Warning yookiin akeekkachiisa qofa isin ergaa garuu waan tokko isin gochuu dhabuu danda'a. Booda garuu gaafa monetize ta'e yookiin immoo YouTube channel keessa monetize gootanii hojii nama eeyyama tokko malee yookiin eeyyama abbaa viidiyoo malee viidiyoo nama akka viidiyoo keessanitti of fayyadamtan yookiin immoo irra deebinee YouTube channel keenya irratti feenee YouTube'n hin adaba godha jechuudha. Kana jechuun seera abbummaa wanti jedhu hin jira yookiin immoo copywriting YouTube irratti hin kabajama jechuudha. Nam tokko YouTube irratti viidiyoo ta'e gadhiise tanan ati irra deebitee YouTube channel kee irratti hojii nama akka hojii keetti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Yoo maal ta'e yoo viidiyoon sun jalqaba Standard Licenseetiin fe'ameera ta'e jechuudha. Yeroo darbe keessatti yaadattu yoo ta'e akkamittiin akka YouTube channelitti viidiyoo ol feenu sin agarsiisan ture yeroo sana akkamittiin akka laayisensii gosa lama kana keessaatti laayisensii barbaannu akkamittiin akka filannu sin agarsiisan ture warri san ilaalle dubbatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Kanaafuu namni gaafa viidiyoo YouTube irratti Standard License jedhee fe'eera taanaan irra deebinee viidiyoo sana fayyadamuu hin dandeenyu. Garuu maaltu jira? Fair use kan jedhamu jira yookiin immoo fayyadamummaa madaalawaa kan ta'e. Kana jechuun viidiyoo nama sanarraatii xiqqoo ishee sekendii 15 kan hin caalle yookiin sekendii 20-30 kan hin caalle fuutanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo keessatti fayyadamuu dandeessu. Garuu kontentii guutummaa viidiyoo sana fuutanii yoo YouTube channel keessan irratti feetan YouTube'n hin adaba jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo gochuu qabdu. Kan biraamoo maal gochuu dandeessu? Interpret gochuu dandeessu yookiin immoo reaction adda addaa irratti kennuu dandeessu. Viidiyoo sana bantanii viidiyoo sana irratti yaada kennuu dandeessu jechuudha. Irratti haasa'uu dandeessu jechuudha. Kanaan ala garuu callistanii viidiyoo sana irratti waa tokko hin godhin guutummaa isaa yookiin immoo walakkaa isaa fuutanii yoo deebisanii YouTube'itti ol feetan algoorizomoonni san adda baasan jiru jechuudha. Haala salphaatiin kontentii viidiyoo kee fi viidiyoo namaa kan YouTube irra jiru kan check godhu ni jira waan ta'eef hojiin kun kan kee miti kan nama biraati jedheetu nutti hima jechuudha. Kanaafuu maal gochuun qabda jechuudha YouTuberoonni maamila baay'ifachuuf yookiin miseensa baay'ifachuuf jettanii laayikii baay'ifachuuf jettanii yookiin view baay'ifachuuf jettanii yookiin subscribe baay'ifachuuf jettanii sirba artistoota keenya yookiin immoo diraamaa adda addaa ta'uu danda'a yookiin koomedii adda addaa ta'uu danda'a kan internet irra jiru yookiin immoo kan YouTube irra jiru buustanii yoo feetan YouTube'n sin adabaa kan irratti of eeggannoo gochuu qabdu. Inni lammaffaan Creative Commons kan jedhamudha jechuudha. Creative Commons jechuun viidiyoo qilleensa irra oole ta'ee kan namni kamuu akka barbaadetti fayyadamuu danda'u. Kana jechuun viidiyoo yeroo gadhiifamu Creative Commons jedhamee gadhiifameera yoo ta'e maal gochuu dandeessu jechuudha. Irra deebitanii akka keessanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka barbaadan gootanii keessan irratti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Koppii gochuu dandeessaa, redistribute gochuu dandeessaa, remix gochuu dandeessaa waan barbaadde walakkaa isaa yookiin guutummaa viidiyoo sanaa fuutee YouTube channel kee irratti fe'uu ni dandeessa jechuudha. Maal yoo ta'e yoo viidiyoon sun Creative Commons ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf ammani viidiyoo tokko ton Creative Commons jedhee gadhiise namni kamiyyuu YouTube channel kee irraa buusee irra deebisee akka hojii isaatti maal gochuu danda'a jechuudha. Fe'ee itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf gabaabumatti gosa laayisensii lamatu jira. Inni jalqabaa Standard Licenseedha. Inni lammaffaa immoo Creative Commons License jedhama jechuudha. Creative Commons License yoo ta'e viidiyoo sana irra deebistee akka barbaadetti akka mataa keetti itti fayyadamuu dandeessa. Yoo garuu Standard License ta'e fair use yoo ta'e malee xiqqoo ishee irraa kunnee yoo ta'e malee yookiin immoo yoo interpret yookiin immoo reaction irratti hojjenne malee akka keenyaatti irra deebisnee fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu gaaffii inni guddaan akkamittiin viidiyoo Creative Commons ta'an yookiin immoo kan irra deebisnee fayyadamuu dandeenyu yookiin immoo akka mataa keenyaatti irra deebisnee fayyadamuu dandeenyu akkamiin arganna kan jedhu gaaffii guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya yeroo itti aanu keessatti immoo akkamittiin viidiyoo Creative Commons ta'an yookiin immoo kan namni kamuu YouTube irraa buusee akka isaatti deebisee fe'uu danda'u. Eessa akka argannuu fi akkamittiin akka argannu qabadheen isinii dhiyaadha jechuudha. Obsaan na eegaa affeerraa kiyyaa irraaf yeroo gaarii horaa bulaa deebana.